السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في كوجمتوتا ردفتوتا باكاتو أكم جرت نجا فيا هيسني بقى نجا جراتني بقى جرتني تنجيني تيا اللي سرنا نفتي إدو جرتني تسمبرا جيتو يويا مس يويا أشياء ماركة هوني جرا بقى نجا نفتني كرباتي تينا تنجدا warroon YouTube kiyya subscribe naaf gootan galatoomaa isiniin jedha. Warroon subscribe naaf godhin obboleen kiyya subscribe naaf gootanii na jajjabeessitan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Kanamattaan sodaafadha seenaa bareedduu takka ofii kiyyaafis barumsa irraa fudhadhee isiniifillee barumsa ta'aatii jedhee yaadota qabadhee dhufe. Seenaa sana keessaa waa laman baradhe jechuudha. Takkaffaa jaalalli waa hundaa'u ni mo'ata waan jedhuufi akkasuma nama miidhuun namni tokko yeroo nama waa jedhu hammam takka keessi nama amileen nama cabu waan jedhu bakka waan keessan irraa baradhe isinillee akka barnoota ta'u abdiin qaba. Seenicha waliin turtii gaarii. Seenaan tuni seenaa ilma namaatii fi seenaa leencati jechuudha. Leenci tokko bosona keessa deemee waan nyaatu barbaaddachaa jiru ilma mootummaan haadha fi abbaa isaanirraa ajjeese tokko arge jechuudha. Mootummaan ilma mucaa kana jidduu haadha abbaa isaanii fudhatee ofitti qabee guddisee waanuma ofii nyaatu irraa kennee fi waanuma ofii rizqi rabbi isaarraa zaqe funaannatu irraa ilmoo kanaaf kennee ilma kana guddisee erga jedhe mucichi erga guddate ilma namaatitti makamuun eegalee ilma namaa waliin ooluu eegalee oolmama kana keessa namoonni ati ilma namaa taatee akkamitti beellada waliin jiraatte jedhanii mucaa kana gaafachuu turan. Mucaan kun ani inni naaf abbaa kiyyaa na guddisee oolmaa guddaa na biraa qaba waan jedhuun deebii akkasiisan namaaf deebise. Ammallee guyyaa lammatallee mucichi kun nama bira dhufee osoo nama waliin taa'aa jiru halkanaa'ee jedhe ani gara abbaa kiyyaa deemuu fi nagaatti bulaa yeroo namaan jirutti namni si'ati yeroo hundaa kara abbaa kiyyaa deemetta kara abbaa kiyyaa deemetta abbaan kan kee kun leenca bineensa bosonaati ati ilma namaati yeroo isa waliin raftu yeroo isa waliin bultu matakka hamminya sarratti hin argine jennaan ani mucichi jechuudha waan gaafin kun hedduu isatti deddeebi'ee gaafatamuuf jecha akka namoonni irraa callisuuf jecha haa ta'u maaliif akka ta'e hin beeku leenca matakka hamminya isaatirratti hamminya leencarratti hin argine garuu halkan yeroo na hammatee rafu qofa hafuurri isaanitti dhayaa ni xiraayaa jedhee. Yogguu kana leenci mana jala waan jiruuf jecha ni dhagaye waa'ee mucaan kun isaan jedhu kana ni dhagaye. Erga dhagaye booda yeroo mucichi bakka mucichi deebii kan ummataaf deebise karaa mana leencaa galuuf waan deemuuf jecha nagatti bulaan karaa abbaa kiyyaa deemuuf jedheen ummata kana dhiisee biraa deeme. Leenci isuma dura deemee manatti galee manatti eege jechuudha. Yeroo mucichi galuu ati eessa turte yaa ilma kiyyaa jennaan yaa abbaa kiyya deema bosona keessa deemee firii funaannadhu lafti natti dhiitee jedheen deebisee jechuudha leencaaf. Leenci garuu waan inni nama waliin haasa'ee dhufe sanii abbaan kee kun ni xiraa jecha jedhe san waan dhagayeef jecha jechuudha. Hedduu takka dallanee jira. Haa dallanullee mucaa kana waan ofii guddisee fi nyaachuu hin barbaanne kanaafuu eeboo itti kennee eeboo kanaan na waraanii jedheen. Mucichi ati na guddiftee bakka kanaan nageettee anuuf waraana malee si waraanu gonkumaa si waraanu jedhee didee jechuudha. Leenca waraanu didee lammatallee irra deebina waraani jennaan mucichi dirqama itti kenname waan fudhatuu qabuuf jecha leenca ni waraane. Erga leenca waraanee booda leenci haga madaan kun naafayyuu olii gaddeemi nyaata funaan nyaata guuri bakka hin jiru kanatti na soori yookaan bakka hin jiru kanatti na tajaajili jedheeni na kaddamii jedheen afaan kanillee. Afaan warra rabaatillee akkasi san booda mucicha akkasumatti nyaachisaa leenca kana olii gaddeemi waa funaanaa fidaa fi leenca kana akkasuma sooraa ture. Leenci erga fayyee madaa isaa sanirraa fayyetti madaan isaa sun fayyee fi ani madaa kee fayyee jira garuu jecha ati naan jette san fayyuu hin dandeenye an harka kiyyaan si guddisee si nyaadhu anillee karaa bosona kiyya atis karaa ilma namaa jedhe haala saniin leenci kun mucaa san geggeessee jedhama seenanii. Seenaan kana an akka mataa kiyyaatti barumsa lamarraa fudhadhe. Takkaffaa leenci sun wanti mucaa san nyaachuu dideef waan ofii guddisee fi
ufii guddisee xiqqeenna ofiitirraa fudhii garaa nyaata ni jaalata waan ta'eef nyaachuu dhabee kanaafuu jaalaltii waa hundaayyuu ni mo'atti waan jedhuufi barumsa takka irraa fudhadhe. Barumsi lammaffaa immoo yeroo jecha namaan jennu takka akkuma Oromoon arrabni lafee hin qabu garuu lafee nama cabsa jettetti jechi namaan jennu haa eeggannu yeroo nama waa jennu arraba keenya kana haatiifannoon isiniin jechuu barbaade hangama kiyyan barumsa tana lamaan irraa fudhadhee nama waa jechuurraa of haa qusannoon isiniin jedha obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti naganaaf taa'amtuun isin arginii haga barumsa biraa yookaan seenaa bareedduu baacoo garagaraa akkasuma inshaa Allah rabbiin na haa laaffisu chaalenjii garagaraa fa'aa waan akkasii keessan qabadhee dhufuudhaaf karoora qaba. Isin immoo laayik sabskiraayib sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Diraamaalee garagaraa fuulduraaf hawwinkee dheeraadha waan taateef kanaafuu akkanillee hamilee godhadhee waan babbareedaa isiniif qabadhee dhufuufi isin laayikii sabskiraayib sheer gochuudhaan gargaaraan isiniin jedha. Uummata Oromoo uummata kabajamaa ummata jaalala ummata qashtii hedduu takkisin jaaladha bakka jirtanitti fayyadataa hamma seenaa biraatii yookaan inshaa Allah chaalenjii biraatiin walitti dachaanutti bakka jirtanitti hamtuun isin arginii fayyadataa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.